Nagaan nagaarra caalu nagaan abbaa nagaan ilma nagaan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko bakkaaf mana kallattii jettanitti isiniif haa baay'atu. Buloota koo fuuraa guutummaa waldaanota wangeelatti yeellaanuu jalatti argamtan saba kakuu akkam bultan nagaa keessanii an nagaa dhagooftanaa galateeffamu. Saba nagaa koo madda nagaa koo akkasuma sababa nagaa keessanii madda nagaa keessanii kan ta'e waaqayyo yeroo fi bara kana keessatti carraa nuu laatee akka waaqayyoon galateeffannu nu gargaare maqaan isaa eebbifamu. Egaa obboloonni samuunuma irraa jalqabdanii guyyaa sagantaan isinii baafamuu dadhabne nuuf hin otoo hin jedhin kallattii hundumatti deddeebitanii tajaajilaa jirtanii tajaajilama sirta waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuuf abbaa keenya hafuuras waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuuf eebbifamaa nama waaqayyo ayyaanni dachaa isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan eebbifamaadha. Egaa dhuga ba'umsa koo isa lammaffaa irratti qabadhee har'ammoo gidduu keessanitti argameera. Dhuga ba'umsi koo inni lammaffaanii otoo na dhukkubuu irratti kanan addaan kute dhukkubsachaan ture erga waaqayyoonis fudhadhe immoo sababa dhukkuba qorraatiin immoo na dhukkube. Otuman dhukkubsachaatii jiru obsee jechuudha baay'ee tokko ittiin obsee ilmaan ittiin deema. Ammuma natti jabaachaatuma deemu ammuma ani dhorfachaa sababni isaa anaaf akka naa galetti namni lubbuu isaatiiniif fayyisaa isaa godhatee Yesuus Kiristoos sababa lubbuu isaa yoo du'een gara jireenyaa argachuuti hamana malee dhukkubni har'as taanan jira qorumsa har'as taanan jira. Garuu warra biyya lafaa keessatti erga beenxee ta'anii namni dhukkubsatu erga beenxee ta'anii rakkinni waan akkasiin jiru kan jedhan akkasitti yaadu jechuudha warri Kiristoosiin hin beekne jechuudha warri biyya lafaa. Haa ta'uyyuu malee nuuf immoo warra galeetti nuti akkanaaf galeetti Yesuus amanachuun dhukkubarraa bilisa baana jechuu otoo hin ta'in cubbuu fi hojii diinarraa gargar ba'uudha malee dhukkuba fooniitii yoo dhukkubsatanii inni kun yoomaan godhu lubbuu keenya nu miidhu foon keenya miidha malee lubbuu keenya waan gochuu hin danda'u lubbuu keenya argachuu hin danda'u. Inna sababa kanarratiin warri biyya lafaa sun egaa waaqayyoon amanatti amarree numa dhukkubsattee kan jedhaniif ani immoo calluman jedhe jechuudha. Gaaf kan osuma akkasitti ittiin deemu dura sotoon waaqayyoon hin amanatin yeroo lama baay'ee na dhukkube jechuudha. Dhukkuba kanaani haa ta'uyyuu malee marfeetti deddeebi'eetti nan fayye. Yoo qorras wanni jedhee inuma natti deebi'a jechuudha dhukkubichi. Sababa inni natti deebi'u amma yeroo gizee lama natti deebi'ee yeroo sadaffaa isaatti gooftaa sodoon amanachaa jiru ammas natti deebi'ee na dhukkuba. Osuma dhukkubsadhu barumsa koo sammatoo inuman baradha. Natti jabeessatuma dhufe ji'a 8 muluu isaa dhiiguma na tursiisa. Hanga ji'a 8 guututti yoo na oke dhiiga na tursiisa jechuudha. Gartokkee karaa mirga bitaa kootti danda'een ciisu gara tokko qofaatti kana ciisu gara mirga bitaatti yoo ciise na waraana na uka jechuudha. Sababa kanarraan cinaacha tokko duwwaatti kana namni rafu jechuudha. Bakka akkasumatti otoo hin deemu guyyaa afanitti sa'aatii boodan baradha qorumsa qoramu deeme qorameetinan manni fira kootii manni haadha kootii mana barumsaa sanitti biyaansi daqiiqaa 5 irraa fagaatu amma kana guyyaa gaafa sana waan baay'ee tokko waan an dadhabeef deemus waan an hin dandeenyeef achitti goree achitti akka boqachuu godhe jechuudha. Lafa sanatti goree xiqqoo ishee achitti boqachuu barbaade. Sa'aatii qormaata qabna gaafa sana qorumsa sana fudhadheen achi galeen mana sanatti xiqqoo ishee achi ciise jechuudha. Galuu waan an hin dandeenyeef waan an dadhabeef karaas baay'ee deemu jechuudha. Hafuura na kutaa na argamsiisa waan ta'eef egaa waan baay'ee natti jabeessifan achumatti ture. Achi xiqqoo ishee yeroon ciisee jedhu bakka ammas na hukee akka dhiiga afaanuma fi funyaanuma dhiigni kun ganna deebi'e na dhiisa jennaan na dhiisisuu didee achumaan ilmi adaadaa haadha kootii na fuudhanii na ciibsanii amma maatiitti bilbilanii dhukkuba jedhanii maatiitti bilbilanii maatiin dhufanii
Inni waan namni jedhu ani nan dhaga'a. Garuu afaan dubbachuu hin danda'u. Hafuurri koo immoo asii olee malee asii gadi naaf hin deebi'u jechuudha. Waan namni jedhu hunduma isaa nan dhaga'a garuu dubbachuu hin danda'u malee nan dhaga'a waan namni gurra kootiin nan dhaga'a jechuudha. Achi booddee na ciibsanii maatii kootti bilbilanii baay'ee akka dhukkubuutti himanii abbaan koos obbolaan koos hundumti isaaniitu dhufanii lafa sanatti dhufanii yeroo jedhanii bakka baay'ee manatti jabeesse hafuurri koo asii malee asii gadee nan jiru. Amma iddoo siree ciisichaarra na godhanii bakka hinduuti jedhanii na hidhuu na gannasaniiru jechuudha. Laphee kiyyaa ol malee bakkeen kun na qorreera. Inni koo muluun jechuudha. Harka koos na hidhanii quba koo abbuuddu lamaanis walitti na hidhanii na gannasanii jechuudha. Na gannasanii hin boo'u jechuudha. Kun isaanii na bilbilanii gara qeetti maatiin xaafii gingilchaadhaa jedhuuni iddoo dukkaaniin dhaabbatu sirreessaa bakkee akkasiitti dhaabbatu bakkee akkasiitti dhaabbatu jedhanii yeroo isaanii bilbilaan namoota qeetti himan nan dhaga'a. Garuu nan dhaga'a dubbachuu hin danda'u jechuudhaan bakka nagaa akka nama nagannasanii abbaan koos obbolaan koos hundi isaaniitiyyuu hin boo'u. Achi bakka hanga sa'aatii 11 wayii akkababii akkasitti jalqabe hanga halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 minaamina ta'uu kanatti ani akkasumatti bakka waan tokko hin dubbadhu. Hafuurri kiyyaa asii olee malee asii gadee naaf hin deebi'u. Namoonni na bira taa'anii ija koo gadi na xaxxaragu bakka na gannasan jechuudha. Aduute jedhanii too'i. Achi booddee sa'aatii 3 yeroo ta'u halkan keessaa sa'a 3 fi walakkaa wayii waan akkasii akka nama rafee tokkotti ol jedheen biddeenii fi waxii gommanaa naaf fidaadhaan jedheen. Akkas immoo midhaan amma kana nyaadhu hanga ji'a 8 kanaaf fedhi midhaanii bishaan irree na nyaachisu bishaan irree na obaasu jechuudha. Fedhiin midhaanii waan tokko hin jiru jechuudha. Nan nyaadha yoon jedhee nan nyaachisu midhaan na jibbisiisa hundumtu midhaan hundumti isaatiyyuu natti hadhaa jechuudha. Wanti qoonqoon kun hafuurattu shaayii qofa jechuudha. Shaayii sukkaaratti baay'isee yoon dhuge kana ala bakka waa biraa qoonqoon kun hafuurattu. Achi guyyaa gaafa sanaa sa'aatii 3 fi walakkaa yeroo ta'u halkan keessaa biddeen naa fidaa biddeenii fi waxii gommanaatiin naa fidaa hin jedheen jechuudha. Ol ka'ee dhiibama ishii utaalloon koos narra jala xiqqoo ishee waan ta'eef sagaleen koos qabamaadha. Achi yeroo akkas jedhu dhindee bakka amma galaashiiti yaadnu yeroo tokko namni yeroo dhukkubsatee waan ta'e naa fidaa yeroo jedhee dharra'ee isaa yoo nyaatee hin du'aa jedhanii amma hin duute jedhanii namumaan ka'ee naa fidaa jedheenii midhaan sanas naa fidan biddee sanas waxii sanas naa fidanii jechuudha. Naa fidanii nyaadhe jechuudha. Takka midhaan nyaadheen beeku amma nyaadheen gaddee biyeeti nama na ciibsanii namni hooggananii oolan jedhu gadi na qabu. Sababni isaa lubbuun keessa bahuudhaaf naan jedhanii gadi na qabanii humnumaan gad na qabanii anutu yaadattu humna qabu. Gaduma na qabu nan ol jedhe mataa koon akkasumas ol jedhe gaduma deebisanii na qabu jechuudha. Lubbuun keessa bahuudhaaf jedhanii gaduma deebisanii na qabu. Amma midhaan sana naa fidanii midhaan sana ijoolleen adda addaa haadha kootii midhaan sana naa fidanii na gorshanii isa immoo afaan 2 afaan 3 yoon godhadhu immoo isas bakka amma na jibbisiise jechuudha. Achi yootuma akkas jennu halkan keessa naannoo sa'aatii 4 wayii ta'e jechuudha. Akkasumatti utuma na eeganu sa'aatii 4 taanaan amma tokko xiqqoo ishee ol jedhee bakka amma micoota na erga xiqqoo isheetti wayyaa'ee mana hakiimii geesse jedhanii abbaa kootiin. Achi booddee harka sana bakkiinaan dhabame hanga sa'aatii 5 minaaminatti bakkiinaan deemuu didee jechuudha. Achuma bulee ganama isaa boroo baraaree inni furatanii ka'anii mana hakiimii Amboo na geessanii achitti taraana qabame hoggasuma na seessisanii raajii na kaasanii yeroo raajii na kaasanii sombi koo gartokkeen isaa tokko dhumeera hin jiru jechuudha. Raajii na kaasanii
Gartokkee kanatti yeroo nan ciisa jedhee na waraanee na somba koo gubbaarratti bishaantu na godhate. Isa opereeshinii na godhanii bishaan sana keessa waraabanii qoricha na ajajanii bakka waan xiqqoo ishii tafee du'uudhaaf jedhanii manni yaalaa jechuudha. Achi abbaa kootiin maaf amma kana irra tursiistee maaf duraan yeroodhaan fidinii jedhanii achi booddee qoricha sana naa kennanii qoricha na ajajanii guyyaa 3 achuma ture jechuudha. Guyyaa 2 achuma ture, guyyaa 3ffaarratti gara manaatti deebi'ee qoricha na ajajana sana fudhadhe. Qoricha isaa immoo addaan yoo kutan namatti deebi'a, ganaa duubatti deebi'anii yoo jalqaban malee yoo addaan guyyaa tokko kutanii namatti deebi'a jedhanii qoricha sana akkan addaan hin kunne numa liqimsa jechuudha. Gaafa guyyaa 3ffaa isaa fudhadhe guyyaa 3ffaa isaa ga'u amma manatti galee jechuudha. Guyyaa 3ffaa gaafa lakkoofsisu akkuma mala kootii sana na hukee yeroo na huku bakka masxaaxabaa wayii na fidan ijoolleen bakka yeroo sana ogna godha jechuudha. Afaanii fi funyaaniin dhiigni kun gadi na deebi'ee na keessaa bahee isuu dide masxaaxabaa tokko hamma guututti jechuudha. Na keessaa dhiigni cicciteetuma affeen lama akka horii yeroo aduu keessatti dhiiga horii qalanii yeroo taa'ee aduu keessatti gurraacha eetitu akkasitti titee na keessaa dhaabbachuudhuma dide afaanii fi funyaan na keessa gadi yaa'a. Inni na keessa yaa'u sun immoo foolii qaba baay'ee ajaa'iba. Achi booda bakka raamoo wajjin na keessaa bahe jechuudha. Raamoo somba koo nyaata sana wajjin na keessaa cicciteetuma bahe jechuudha. Na keessaa bahee achi booda amma nan gaggabe jechuudha. Inni gaafa na keessaa bahu ufan wallaale jechuudha. Bakka hafuurri kiyya yoonni wanti akkasitti ufna wallaalchisee fi tokkoffaan inni na keessaa bahu sun garmalee foolii qaba jechuudha. Baay'ee tokko isumatu deebi'ee immoo mataa koo na dhukkubsa jechuudha. Inni dhukkubni kiyya immoo saambaa michiitti duraa saambaa michiitti jijjiirame 3ffaa yeroo natti deebi'u jedhanii wanta natti xiraayee hoggasuma bakka mataan koo hoggasuma baay'ee tokko na dhukkuba jechuudha. Yeruma sana na huka bakka amma gaafa sana inni na keessa baay'uma tokkoof wallaale naannoo sa'a tokko wayiin ta'a kana nuuf ture beeka jechuudha. Eegan na keessaa bahee masxaaxabaa sun tokkichi na keessaa yeroo bahu yeroon xiqqoo ture beeku ilaalu wanni sana masxaaxabaa sana keessatti raamoo foonii jechuudha akkasitti keessa yaa'a. Amma sama armeen kun argitee kuni kalsi keessa taa'ee amma kana kuni keessa taa'eeti kan hin du'in dhugumayyuu waaqni kee waaqa naan jettee armeen koosi. Namoonni immoo gaafa akkasitti na gannatanii dukkaaniin bakkee kanaa dhaabbatu xaafiin gingilfamuu jedhanii yeroo bilbilaan haasaan dhuguma ishii miila na fayyinaan dhuguma ishii waaqni itti amanattisuu waaqa jedhu jechuudha. Kun isaanii immoo bakka hin duute kana booda hin duuti jedhanii kun immoo yoo dhuguma ishii miila na fayyite dhuguma waan ishii amanattisuu waaqa jedhu jechuudha. Achi baqqaanii guyyaa 3ffaa sana erga na keessaa bahee qoricha koosiinuma itti fufee eenyumaan faayyee jechuudha. Qoricha sana fudhadhe barumsicha danda'een deemu waan ta'eef na ciibseera. Kiniinii fudhachaas mana dhisi barumsa dhiisee amma faayyee jechuudha. Dhukkuba koo kanarraa amma inni faayyootti man ture qoricha kana addaan kunne qoricha kana fudhadhe amma gaafa kaanitti marmaraa deeme qoricha kanaaf fixee kiniinii ji'a 6 na ajajanii marfee 60 yeroo fixanii kiniinii 2 sana wajjin egaa isa fixanii raawwatanii immoo dhaqanii marmaramu. Ammas immoo nama dhiisuu didee qoricha kiniinii ji'a 6 kan nama ajajan jechuudha. Ji'a 6 naqanii furatu kiniinii 30 jechuudha. Ji'a akkasitti liqimsee isa odoo gargar hin kutin liqimsee fixee amma gaafa kaanitti otumaan akkasitti jiru amma immoo natti wayyoomnan fayyinaan immoo mana barumsichaatti deebi'ee barumsa koo baradhe bakka otumaan baradhuuti ergaa wayinaa darbe jechuudha. Ergaan akkas jedhu ani gaamma biyyuma kiyya keessatti yoo jireenyi kiyya abdii jiraachuun kootu baay'eedha. Sababni isaa yeroo hundumaa waan na dhukkubuufi amma immoo itti dhukkubni sombaa kunis waan na dhukkubeefi namaan jiraadhu biyyuma koo keessatti nama jiraatu miti jechuudha. Akka maatii kootittis yaadanii akka ofii koo yaadetti akka maatiin koos yaadanitti anuma biyya koo keessatti
baradheesuma biyyuma koo keessatti hojii argadhee jiraadhu malee nama biyya arabaa deemu kana miti jechuudha. Dituu sababni isaa humna hin qabu, hojii ulfaataa fuudhuu qorra hin danda'u. Sababa kanarraan kan ka'e ati maatii koos taanaan as taanaan nama biyya arabaa dhufee hojjedhu miti. Achi amma ergaan naan darbee ergaan Waaqayyoo sababa keetiin namoota baay'een fayyisaa. Ati garuu dhuguma nan deema biyya arabaa jetta. Waaqayyo garuu biyya arabaa hin deemta siin jedha. Achitti waan asiin hojjedhu hin qaba siin jedha Waaqayyo naan jedhee ergaan kun naa darbe. Achumaan hindi anu silaa nama dhukkubsadhuudha akkamittiin ergaan kun akkamitti akkas naan jedhan silaa nama dhukkuba saambaa dhukkubsadhuudha. Marmaraa irratti immoo ijoollee baay'ee bara sana yeroo biyya arabaa deeman baay'ee isaanii marmaraa irratti kan dhukkubsatanii akkuma koo fayyanii namoonni baay'ee isaanii dhukkubichi madaa sun irratti argame kan hafantu jira marmaraa irratti piroosesii hunda fixanii marmaraa irratti. Achi booda abbaan koo dura marmaraa deemi dura nan deema baqqaan jedhe gaafa sagalee kana biyya arabaan deeman nama gootaa biyya arabaa deemtaa miti ati asumatti taa'e alaminaa deemtu ati silaa ofii fosi dhukkuba naan jedha. Achumaan dura deemi marmaraa marammaramiti. Baga marmaraa marammaramtee dhukkubni sombi kee fayyaasi ta'e akkasitti jalqabi. Akkanumaan waciitti nan galchini ana booda birrii kiyyatti taphattaa naan jedhe faazariin. Achumaan tole jedhee marmaraa hoolota nageechee oola. Deemu malee jedheeni ka'amma. Hoolota san deemnanii warafaa dhabne achumaan mana hakimii sana keessaa akkas nan jette. Biyya arabaan deema jettee akkasitti kunooyi dura marammaramtu jedheeti nanii ennaan weecha waraqaan dura gaafa aboruu deemti jedhanaa marammaramtu jedhanii dinnaan lakkii amma marammarsiisee dinan booda piroosasii jalqabsiisa malee yoon booda piroosasii jalqabsiisee wacii hundumaa baasee ganaa marammaramtee dhukkubni ishee irratti mul'ate ganaa wacii ta'aa jedhe abbaan koo. Jennaan lakki akkasii miti amantii yoo qabaate dhukkuba ishii kana Waaqayyoo dhiiga isaatiin shaffanee fi dabarsa. Namoota baay'eetu dhukkubsata namni hundinuu numa dhukkubsata garuu Waaqayyo karoora irraa qabatanii numa deemti jedhanii jechuudha mana hakimii sanatti. Amma achumaan guyyaa lammaffaa isaa deemee marammaramnaan nusuudha jedhanii inni abbaan koo isis akka jechuudha. Ani immoo sagalicha waan dhaga'eef waan tokko shakkine jechuudha. Achi marmaraa sana deemee fayyaadha jedhanii gaaf kaanitti bakka piroosasii jalqabe waan hunda isaa xumuradhe amma kan marmaraa guddaan kan ittiin marammaramanii waraqanni biyya araatti ergamu jechuudha. 1,800 kaffalanii marmaraa sana waan hunda isaatti sirriitti cheekii nama godhu isa kana birrii 400 hoolotatti marammarame. Achi booddee bakka lafa sanatti ijoollee baay'ee isaanii dhukkubsatanii dhukkuba sun qaban baay'ee isaanii deebi'an. Amma taraan na bira ga'uu ga'e akkasumaan jedhe yaa Waaqayyo gilaas hin deemta jettee ergaa darbe dhukkuba kiyya dhiiga keetiin na shaffanii anaati jettee hundumtuu narratti haa ta'u jedhe amma marmaraa sana seenan waan hundumti ishiituu nagaadhaan na caala dhukkubni koo sombi koo hundi isaatu jechuun orijinaaladha bakka jechuudha. Achi biyya arabaa kana nan deeme Saawud Arabiyaa deeme jechuudha. Saawud Arabiyaatti ergame waraqanni koo di'aa jaawayii waan akkasii ture naa dhufe viizaan koo. Achi booddee gara biyya arabaatti imala koo gara biyya arabaa godhe viizaan kiyya naa dhufnaani garuu numan baradha kutaa 9 barachaa tuma otoo hin jiru qorumsaa miidii qorame jechuudha. Miidii qorameetiin ani isa lammaffaarratti inni qaqqabne achi nan deeme biyya arabaa sana deeme Saawud Arabiyaa deeme jechuudha. Achi amma nan hojjedhu dhaqee gaafan ji'a 4 guutuu haalli mana isaaniis wanti hundinuu nyaannis kanatti jijjiirame waan ta'eef wanti hundunaaf haaraa waan ta'eef amma immoo na dhukkube jechuudha. Achittis baay'ee tokko na dhukkube jechuudha. Akkuma yeroo duraatti ukaan koos natti deebi'ee dhiiga na tufsiisu sunis natti deebi'ee fedhii midhaan isaa addisiidha waan ta'eef fedhii midhaan sanas baay'ee nyaadhu midhaan isaanii jechuudha waan hundumtuu naaf haaraadha waan ta'eef bakka darbeeti kan isaan ruuzii hojjetanii ruuzii san gaaf hojjetan nyaadha kun gaaf hojjetan nyaadhu. Nyaata sun dhabee dhukkubni sun baammoo nyaatas qorras yoo ta'e yoggasuu namatti dhukkubsatu jedhan waan ta'eef bakka nyaanni fedhii nyaata sanas waan hin qabneef
wanti hunduu naaf haaraa waan ta'eef yeroo isaan ruuzii hojjetan nyaadha. Gaafa isaan ruuzii hin hojjenne nyaadhu. Bishaanumaan dhugaa. Amma osoon akkas jedhu Saawud Arabiyaa argan ga'e ji'a afur guutee na dhukkube jechuudha. Baay'uma tokko na dhukkube. Humna isin qabu humni koos na keessa hin jiru. Yeroon soofaa na fuudha jedhu yoo soofaa kaasii qulleessinaan jedha yeroon nan qulleessadee soofaa akkas gottootu soofaa sanarraan nan kufa yeroon kufee na uga. Yeroo na uge sana immoo dhiiga na tufsiisa jechuudha. Achi otuma dhiiga na tufsiisu ammas dhoffadhee yooniin kanatti argani gara biyyaatti na deebisu waan ta'eef jedhee sodaadheetuma zim jedhe jechuudha. Amma kana immoo waraqata viizaa naaf hin hojjenne amma naqee ji'a afur guutuu kana viizaa immoo naan hojjenne jarri ganuma naa hojjetu. Achi amma bakka gaafuma marmaraanii naratti mul'ateen gala malee amma ni madhodheetuma hin callise. Yeroo inni na kukkiisii zubaalaan jedhan xiqqaasaa baay'een deema jechuudha bakkeen hojjedhutti yeroo na kusan dhiiga yeroo na tufsiisu keessatti tufee qoshashaa keessatti gata dhossee jechuudha akka jarri hin arginetti.